Sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya ani bakka laatoomaatti sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala har'aan isiniif dhiyeessa. Abbaan gadaa baallii harkaa qabu yoo yakka dalage akkamiin aangoo irraa kaafama? Yoo yakka uumee jedhe yakka uummata keessatti hokkisiisaa ta'e yoo uumee jedhe aangoo irraa baasanii irkisaa isaatiif kennan. Aangawoota Chaayinaa gara naannoo Tigraay imaluuf turan mootummaan federaalaa booleetti dhorkee jechuun mootummaan naannoo Tigraay himateera bal'inaan dhageessu. Dhiyeenya qorannoo hojjeteen sadarkaa addunyaatti kan badhaafame Dr. Mahammad Abbaawolii keessummaa keenya. Dhaabbanni qulqullinaaf sadarkaa addunyaa kun daataalee kanaaf riisarchii kompeer gochuudhaan akka addunyaatti dorgommiidhaaf dhiyeessuudhaan badhaafaan isaan badhaasanaa kennanii badhaasni kun geeba jechuudha. Oduu gaggabaabuuf odeessaalee biroos harkaa qabnaa wal duraa duubaan dhageessu. Eegalleerraa manni maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa guyyaa kaleessaa pirezidantiin biyyattii Doonaald Tiraamp aangoo irraa kaafamuuf akka himatamu sagalee caalmaan mirkaneessee jira. Kanumaan wal qabsiifnee sirna gadaa keessatti akkaataan abbaa gadaa yakka hojjete aangoo irraa kaafamu waan odeeffanne gara boodaa isinitti himna. Amma gara Tigraay deemnee mootummaan naannoo Tigraay aangawoota mootummaa Chaayinaa gara Tigraay imaluuf turan mootummaan federaalaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa himateera. Pirezidantiin itti aanaa naannoo Tigraay Dr. Abrahaam Takaste aangawoonni kunneen daawwannaa hojiif gara Tigraay imaluuf akka turan BBC'tti himani. እውነት ነው የሆነው ትናንት ማታ ነው ወደ አንድ ሰዓት አካባቢ dhugaadha kun kan ta'e kaleessa galgala naannoo sa'aatii tokkotti ture karoorri ture daawwannaa hojii maqaleetti taasisanii deebi'uu ture kana ministeerri muummees beeka qophii daawwannaa kanarrattis hirmaachaa ture chaayinaa kutaa biyyaa shaanshii jedhamurraa dhufan daawwannaan isaanii misoomaaf ijaarsa dandeettii naannoo Tigraay tumsuu kakaayyeeffate ture buufata xiyyaaraa ga'anii erga waan hunda xumuranii booda dhorkaman xiyyaara keessa seenanii turan nutis maqaleedhaa eegaa turre anatu eegaa ture xiyyaarri isaan ittiin imaluuf turan wayita maqalee ga'u isaan hin jiran maal jenne yoo gaafannu dhowwamaniit deebii jedhu argan jilli biyyoota alaarraa dhufan akkuma naannolee biroo daawwatan maqalees daawwachuu danda'u wanti isaan dhorkuu homtuu hin jiru haalli uumame kun nu biratti fudhatama tokkoyyuu hin qabu. Tarkaanfiin fudhatamee uummata Tigraay hacuucuuf ta'ee jedhamee waan raawwatamedha ka jedhan Dr. Abrahaam qaamni gocha kana raawwate itti gaafatamuu qabas jedhaniiru. ይሄን የማድረግ ስልጣን ያለው አካል ይታወቃል የፌደራል አካል ነው murtee akkasii fudhachuuf aangoo kan qabu ni beekama qaama mootummaa federaalaati osoo qaamni kun jiru eenyuyyuu murtee akkanaa fudhachuu hin danda'u kanaafuu eenyutu aangoo isaa seeraan ala fayyadamee tarkaanfii kana fudhate ka jedhu adda ba'ee murtee argachuu qaba taateen akkanaa irra deddeebiin wayita mudatu argaa jirra maaliif maqalee deemtan jedhanii nama qorachuun jira dhiibbaan gama hundaan uummata Tigraay irra ga'aa jira tarkaanfiin ammaa kunis qaamuma dhiibbaa kanaati jedheen amana miti yoo jedhemmoo qaamni kana godhe as ba'ee ibsaa kenna. ትክክለኛ የሆነውን ነገር ማስረዳት ነው የሚጠበቅበት. Aangawoonni kunneen gara maqalee deemuu waan dhorkamaniif isaan gara Finfinnee imalanii waliigaltee waliin mallatteessuu isaanii Dr. Abrahaam Takaste nutti himaniiru. Aangawoonni kunneen maaliif fi eenyuun akka ittifaman gaafachuuf ministeera haajaa alaa Itoophiyaatti bilbilee deebii hin arganne. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromoo hordofattu oduuwwan gaggabaaboo waliin immoo Andaraartuu Amaluuti. Itoophiyaan boru Chaayinaa waliin ta'uudhaan saatalaayitii isa jalqabaa hawaatti erguuf. Saatalaayitiin fagoorraa waa hubachuu dandeettu kunis biyya Chaayinaa irraa gara hawaatti kan ergamtu yoo ta'u, buufanni lafoo isaa garuu Itoophiyaa keessatti dhaabbata to'annoo hawaa Inxooxxootti argama jedhameera. Ugandaan pirezidaantii Suudaan duraanii Omar al-Bashir to'achuu dadhabde jedhame. Manni murtii biyyattiin itti gaafatamummaa idil-addunyaa yeroo al-Bashir biyyattii bara 2016 fi 17 daawwatu to'annaa jala oolchuu dadhabuu himeera. Omar al-Bashir himannaa duguuggaa sanyii fi yakkoota farra namummaa irratti waraqaa waamichaa mana murtii yakka addunyaarraa dhiyaateera. Oduu Ugaandaa kan biraatiin immoo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni deemsa miilaa kiiloomeetira 100 taasisuuf. Deemsi Museveni qabsaa'ota biyyattii fi bilisummaa biyyattii yaadachuuf kan karoorfame yoo ta'u, deemsi kunis guyyoota 3 kan fudhatuu fi pirezidaantichaan akka durfamu pirees sekreetariin pirezidaantichaa beeksisaniiru. Hijaabni qulqulluun al tokko qofa uffatamee gatamu hojiirra oole.
Hospitaalli Rooyaal Darbii hijaaba qulqulluu baakteeriyaa irraa bilisa ta'ee fi al tokko qofa uffatamee gatamu hojjettoota kutaa wal'aansa baqaqsanii yaaluuf qophaa'e kun kan jalqabaati jedheera. Indiyaan intarneeta ugguruun addunyaarraa adda duree jedhamti. Indiyaan bara kana si'a 93 intarneeta ugguruun addunyaarraa adda dureedha jedhamteetti. Mootummaan US biyya qabatamaan lafarra hin jirre Wakaandaa michuu daldalaa godhate. Wakaandaan barreessaa fiilmiitiin akka biyya Afrikaa bahaa keessa jirtu tokkotti kan uumamte taatullee ministeerri qonnaa Ameerikaa garuu akka biyyoota michoota isii waliin daldala bilisa geggeessan keessaa tokkotti tarreeffattee turte. Oduu waan harkaa qabu isaan kanneen turan. Oduu gaggabaaboo kan nutti himte Daraartuun galateeffadha. Kaayitaanutti wayitan cawaa immoo godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti dhalate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa bakkuma dhaloota isaatti barate. Sadarkaa lammaffaa magaalaa Aggaarootti barate. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barnoota qonnaa fi foorestiriin digirii jalqabaaf lammataa wal duraa duubaan barate. Bara 2011 Yuunivarsiitii Miizaan Teeppiitti barsiisummaan ramadame. Waggaa 4 booda bara 2015 digirii sadaffaa barachuuf gara Tarkii imalee achiis Jarman deemee qorannoo isaa hojjechaa ture. Qorannoo hojjetaa tureenis badhaasa World Champion jedhamu dhaabbata qulqullinaa fi sadarkaa addunyaarraa argateera. Dr. Mahammad Abbaawolii akkamiin badhaasa kanaaf ga'e Daraartuu Amaluutu dubbise. Tole Dr. Guddaa Galatoomii jalqaba irratti mee qorannoon badhaasa kanaaf si ga'e maal irratti xiyyeeffate sarraa haa jalqabnu? Dorgommii sanaaf kan dhiyaate waa'ee biomass density production jedha biqiloota irratti kan hojjedhe. Haalli itti fayyadama lafaa fakkeenyaaf bosonarraa gara agriikaalcharii yeroo jijjiiramu haalli itti fayyadama lafaa kun jijjiirama qilleensaatiin akkamitti akka wal simuu danda'u biqiloota akkamii lafa sanarratti yeroo fayyadamne sustainable land useedhaaf akka inni gaarii ta'u climate changeedhaafis akkamitti akka contribute gochuu danda'udha kan irratti hojjedhe. Inni kan biraa immoo haala ashabaa biyyeen itti jijjiiramaa dhufe kana jechuudha. Kana salphisuudhaaf biqiloota akkamiitu naannoo sanatti dhaabameenaan dandamachuu danda'a kan jedhuun irratti riseerchii kiyya hojjedhe jechuudha. Badhaasicha hoo qaamni siif kenne yookiin immoo dhaabbanni siif kenne dhaabbata kamii? Dhaabbanni dhaabbata qulqullinaa fi sadarkaa addunyaatti dhaabbanni badhaasa naannoof kenne. Bara kana jalqaba irratti bara 2019 Jaanuwaarii 5 irratti dhaabbanni American Open Research Scientific Association kan jedhu Exceptional Achievement Scientific Contributor jechuudhaan badhaasa naa kennee ture bara kana. Isaan kun daataalee riisarchiin hojjedhe irratti daataa guuratan qabanii daataa kana kan walitti qabu University of New York, University of Oxford, Massachusetts Institute of Technology kan jedhan dhaabbatee Ameerikaa Afriif kan Ingiliz tokkodha. Daataa kanarraa ka'uudhaan badhaasa sana kan naa kennanii bu'aa qorannoo kiyya irratti kan hundaa'edha jechuudha. Dhaabbanni qulqullinaaf sadarkaa addunyaa kun daataalee kanaaf riisarchii kiyya kompeer gochuudhaan akka addunyaatti dorgommiidhaaf dhiyeessuudhaan badhaasa isaan badhaasanaa kennanii badhaasni kun geeba jechuudha. Kan nu kennan qorannoo 5278 ture. Wanti jiran keessaa kan filataman kana turanii achi keessaa garuu nama tokkitti qofa kan badhaafamu eeliyyaan nama kana hunda keessaa saayintistoota addunyaadha akkasitti wal qabaman kana hunda keessaa tokko ta'anii filatamuun tokkittiin qofa ta'anii filatamuun baay'ee nu ulfaata. Karaakteriyaan isaa baay'ee dhiphaadha jechuudha. Haa ta'u malee carraa kana argachuu danda'eera. Gaaffii gama biraatiin Dooktar wayita qorannoo itti badhaafamte kana qorattu haala qabatamaa qabeenya uumamaa biyya keenyaa keessa jiru ilaalcha keessa galchiteetta. Mee qorannoon kee kun hoo rakkoowwan jiru karaa kamiin furuu danda'a? Jijjiirama qilleensa irratti bu'aa gaarii argamsiisuu danda'a. Haala biyya keenya yeroo ammaa aktivitiin isaa gadi bu'ee jira. Isaan sana dafanii yeroo gabaabaa keessatti rikavar gochuudhaaf kan gargaarudha. Biqiloota naannoo Dryland area fakkeenyaaf lafa dakeewwan lafa akka fakkeenyaaf naannoo Booranaa, naannoo Gujii akkas kara Somaalee, kara Affaar kana keessatti biqiloota guddachuudhaan lafa akkasii keessatti guddatanii lafa sana rikavar gochuu danda'an irratti waan hojjedheef yuunivarsiitiilee tokko tokko wajjiniin yeroo darbee wal qunnameen ture. Fiildii irratti appilaayi goonee haala qabatamaadhaan namni argee akka itti fayyadamuu danda'uudhaaf jechuudha. Qorannoo kee kana Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuuf yaalteetta gufuun si mudate hoo jiraa? Wanta kana waan gurguddaa akkasii hojjechuudhaaf institushiniin barbaachisaadha. Yoo gara biyyaa deemu garuu institushiniidhaan biyya keenya keessa jiraniin wajjiniin dalagee bakka gahuu hin dandeenye rakkoo hedduutti nu mudatee ture. Sababa kanarraan kan ka'u waan dalaguudhaaf hin dandeenyeef piroojeektiin sun yeroo itti darbaa waan dhufeef akka biyya biraatti darbee kennamu turtii ji'a 5 booda jechuudha kan inni eeyyame jechuudha akka biyya biraatti darbee kennamu.
Karaaf qopheeffannisa xumuraarra geenye irraa tibba kana oduun himata aangoorraa kaafamuu pirezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eera. Pirezidantii yakkaan himatanii aangoorraa kaasuun sirna bulchiinsa ammayyaa keessatti daran kan baratame miti. Haa ta'u malee sirna gadaa keessatti abbaan gadaa haalota adda addaan aangoorraa kaafamuu danda'a. Dhimma kanarratti sirna gadaa Gujii waggoota dheeraaf kan qoratan obbo Iyyaasuu Baasaayyee bilbilaan dubbiseen ture. Bal'in irraa yoo baatu seeraan atoo waggaan 8 guutin yeroo isaaf kennamte san atoo hin xumurin yoo bal'in baatee jette buqqisaa jedhama. Karaa hedduun abbaa gadaarraa aangoon bahuu danda'a. Tokkoffaa gaafuma aangoo fudhatu yoo odolcha koru farda abbaa gadaa san hogguma koru yoo inni irraa fallaadee jedhe yoo inni irraa kufee jedhe kaayoon isaa gadaa isaa saniif hin toltu Oromoof hin toltu waan ta'eef baalli itti aanu warra doorii keessa yoosuma itti aanee odolcha akka koruu fi aangoo akka qabatu taasifama. Gama kaaniin barri gadaa tokko yoo beela ta'e dhukkubii kan akka weerara dhukkubaa yoo ka'ee hongeen hammaattee waraan hammaattee baalliin isaa sun uummata saniif hin tolle ta'e aangoo irraa baasanii gadaa itti aanuuf kaadoorii irra jiruu fi aangoon dabaree hin kennama. Inni karaan sadaffaan abbaan gadaa aangoo irraa bahuu danda'uun yoo yakka uumee jedhe yakka uummata keessatti fokkisiisaa ta'e yoo uumee jedhe aangoo irraa baasanii irkisaa isaatiif kennan yakka inni uumeen baalli biraatiif hin dabaru kunin. Eenyutu himata jalqaba akkamitti himatamaa mee akkamiin himatni sun eegala gumiitu taa'ee ilaalamoo eenyutu murteessaa adeemsa sana toonatti himtani? Yakka raawwachuu isaa warrumti isa waliin jiru warri luba isaa miseensoti isaa jiranii miti. Isaaniyyuu aangoon ka isaanii waan ta'eef waan aangoo harkaa qabanuu fi miidhama lafaatii fi miidhama namaa kan marraa malkaa dhaggaa hin cadhisu. Miseensumti isaaniitu isaanumattuu dabarsee kenna eenyuuf kenna torbiif kenna. Torbiin sun ilaalee eenyuuf kenna haaganaa sagaliif kenna. Haaganaan sagalii gumii walii galaa yaamsisee yakka isaa saniin irra mirkaneessee yakki isaa sun fokkisiisaa fi kan uummata sanii qaanessuuf hamilee isaa maanii isaa kabaja isaa gadi buusu yoo ta'e argamee jedhee torbaan waamuraa jedhamanii warri murtee kennu isaanuma keessa aangoon murtee kennisaa akkuma mana murtee jira waan ta'eef isaaniin murteessisiisanii isarraa baalliin bahee namni itti aanu jira akkuma caasaa mootummaa kabiroo warri itti aanaa jedhaman irkisaa maqaan isaanii irkisaa abbaa gadaatii fi baalliin akka dabaree kennamu taasifama. Yoo irra walii galamuu baate immoo luba itti aanuuf warra dooriitiif kennama. Kana gochuudhaaf gumii waamu hatattamaa waamu moo akkam godhu? Yaa sadiin ittuu jira. Yaa sadiin sun akkuma ati beektu uraagaaf hooquuf maattii jedhamu haaganaa sagalittuu yaamama. Haaganaa sagal jechuun abbootii murti'ee yaa sadiiniitu jechaadha. Haaganaa sagal Gujii kanattuu aangoo baasa malee assembiliin gumii waliigalaa waggaa 8 garana bifinni yaamamuun hin jiru. Waggaa 8 dura waggaa 5 irratti assembiliin hin jira. Assembiliin jiru suni jaarraa utaalcha jedhama. Sunilleen yakka kanaaf atoo hin ta'in hojii waggoota 5 hojjate gabaasa inni sirreeffatin waggaa 3 haftu kana keessa akka sirreeffatu atattamaaf malee jaarraa utaalcha irratti. Waa'ee walaannaaf qadadduu warri walaannaa warra abbaa gadaa mormanii misila akka oppositionii kan jechuudha. Warri walaannaa abbaa gadaa irratti himata dhiyeessanii akka inni buqqa'u akka inni aangoo irraa gadhiisu haalli itti godhan jira. Warri gaanii warri qadadduu immoo kafalmaniif abbaa gadaa kun mee kana naa ibsa. Inni kun aangoo harka wal qabuuf atoo hin ta'in walaannaa fi qadaddu jechuun ka aangoo itti kennuuf ka aangoo irraa fuudhu mormii isaan adeemsisan dubbiin. Yoo akkas ta'u aangoo irraa fudhachuudhaaf mormiin dhiyaatu hin jiru. Jabaatee akka inni hojjetu bara gadaa keetii yakka akkanaatti jira. Ati yara kaayoon keetii hiyyeettii waan taateef kanaaf bara gadaa keetii misaamit barri gadaa keetii honge akkas jedhee akka inni kaayoo dansaa deeffatu akka inni hojii ciminaan hojjetu jajjabeessuuf mormii taasifamtu malee yaada deeggaru malee yaada aangoo irraa buqqisiisaaf yookaan falmii aangootiif taasifamuu miti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeessa kana barreeffamaan marsariitii keenya irraa argachuu dandeessu akkasumas gabaasaalee siin biraan geenye kanneen biroo marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya irraa dubbisaa isiniin jenna. Sagantaa boruun walitti deebina kanarraa kan qopheesse Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessamu ani Baqqalaa Toomaati. Horaa bulaa.